Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan seeruutuubi bakkaaf kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalalaa kan ulfinaa isin bira haa ga'u isiniin jecha. Egaa daawwattoota kiyyaa ammallee barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnooticha amma qabadhee isiniif dhufe kana keessatti jechuudha. Aappicha kaleessa isin barsiisee ture sana jechuudha. Yoo namni isinii wajjin fayyadamaa jiraates akkasuma ammoo isa qofaa miti telegiraamiidhaan wal qabsiisee karaadhuma tokkoon laalanii jechuudha. Yoo namni aappii kanaa fi telegiraamii keessaanis isin hordofutti jiraate karaa ittiin ofirraa nama san of keessaa baasuu dandeettaniin jechuudha. Har'a kanaan isinii qabadhee dhufe. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya qaqqaali gara viidiyootti isin dabarsuun dura chaanaala kana viidiyoo kana amma laalaa jirtan taanaan laayikii godhaa isiniin jedha. Maashaallah laayikiin keessan bareedaadha, hedduu namatti tola. Hamileellee namatti godhaa jirtanii galatoomaa isiniin jedha. Warri koomentii barreessaa jirtanillee koomentii keessan ni argaa. Hundi keessanuu baay'ee takkanaaf galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma kabajamtoota hordoftoota kiyya kan nama dhibu jechaadha. Namni keenya baay'ee viidiyoo barnoota kanan daawwatu argeetiin jira. Kan isaan daawwatan osoo waan xiqqoo isii nama godhu waan shooti mafaa waan nama godhu osoo gadhiisanii fi baay'ee takka daawwatanii jechuudha argeetiin jira. Akkasuma immoo viidiyoo barnootaa sirriitti itti qalbisaa hordofaa isiniin jedha. Yeroo marakkattan qofa yeroo itti hajamtan qofa fiidanii dhufuu osoo hin taane namni waa barsiisu isin fayyaduudhaaf akkasuma immoo boodallee isin fayyada. Rakkoo meeqa isinirraa fura jechaadha namni waa barsiisu. Kanaafuuyyuu barnoota nama waa barsiisu kabajtanis haa ta'u anamma dhugaa rabbii wallaahi yoo isinitti hime jechuudha. Nama waan ani hin beekne barsiisaa jiruu fi ka waan an beeku barsiisaa jirullee nin daawwadha. Sababbiin isaa mungkin wanni inni barsiisaa jiru suni kama an beekuu yoo ta'e jechuudha. Kama an beekuu yoo ta'e jechuudha. Mungkin karaa ani hin beekne irraa namni sun itti dhaquuf ammalaa jechuudha. Bakka ani silaa beeku sana karaa ani hin beekne irraa mungkin karaa biraatiin namni waan dhaquu danda'uuf yoo karaa sanaan dhabe ammoo karaa ofii beeku sanii yoo kan nadiitu ta'e karaa namni kun argisiisuun dhaqee waan sana furatuu danda'a jechuudha. Inni tokko kana wanni ani hordofuuf tokko ammoo namni ani hin beekne waan ani hin beekne yoo ka barsiisaa jiraatu ta'e eenyumallee taanaan nin daawwadha. Afaan beekee beekuu baadhee hojiin nama sanii yoo waan ani itti hajamu ta'e dirqama daawwadha jechuudha. Kanaaf nama waa barsiisu sirriitti viidiyoo isaaniillee gargaara hamileellee itti godha. Sababbiin isaa namni waa barsiisu yoo akkanatti itti ofee booddee hamilee of duubaa dhabe if duuba deebi'aa jechuudha. Namni gara hojii biraatitti dabra. Kanuma hojii barnootaa itti dhiise gara hojii biraatitti taraa gaafa sana ammoo namni barsiisu qannasaa deemaa jechuudha. Kanaafuuyyuu jabaadhaatii nama waa barsiisu hordofaa isiniin jedha. Hordofumatti illee jirtan galatooma warra hordofaan jirree fi isiniin jedha. Egaa YouTube kanatti dursa dhufaa jirta taanaan sabiskiraabii gochuudhaan hiriyoota keessaniif sheerii godhaa isiniin jedha. Gara barnootaa isin dabarsa na waliin tura. Egaa daawwattoota kiyyaa kabajamoo fi jaalatamoo erga gara barnootaatti isin dabarseen booda jechuudha. Tokkoffaa irratti telegiraamii keessa seennee kan telegiraamii keessaan nama nu hordofaa jiru sana akkaataa itti baruu dandeenyu isinitti argisiisaa jechuudha. Telegiraamii irra seentanii warra telegiraamii fayyadamuuf kun amma ani jechuun telegiraamii amma gabbuusetti fayyadamuuf miti isinumatti argisiisuuf jechuudha. Erga telegiraamiin haala kanaan isinii baase sarara sadiin kanarra dhuftanii jechuudha. Sarara sadiin irra gaafa dhuftan seeting irra dhooytan. Gaafa seeting irra dhooytan akkana oloofuudhaan device kan jettu kana ni argitan jedheetii yaada. Device kanarra dhooytanii jechuudha. Gaafa device irra dhooytan haala kanaan isinii fida jechaadha. Obsaan eeggattuu neetworkii kiyya dadhabaadha. Kinoo haala kanaan isinii fida jechuudha. Haala kanaan gaafa isinii fide nama isin hordofuu jiru asumaan kallattii gad dheeressee akkanumatti isinii fida jechuudha. Kanaafuuyyuu kan gubbarraa kun isa kiyyaa jechuudha. Amma Redmiin kun bilbila kiyyaa jechuudha. Kan jalaa kunillee kiyyumaa garuu lakkoofsa biraatiin jala jira jechuudha. Keessaa baaseetiin isin argisiisa amma. Isa kana keessaa baasuudhaaf amma namni yoo akkatti haala kanaan isin jala jiraate irratti dhooytanii maqama isaa irratti jechuudha. Sana booda asirratti dhooytanii jechuudha. Gaafa achirra dhooytan ammas asirratti dhooytanii jechuudha. Amma namni dura lama as jiru suni bahee jira jechuudha. Amma tokkotti deebi'ee tokkicha kanallee nin baasuu fedhe yoo ta'e as kana okay jedheeni ergasii isa kanas baasaa jechuudha. Irran dhawa
Gaafa isarra dhooytan haala kanaan isinii fida jechaadha. Amma lakkoofsi kun kiyyaa miti nama biraatti na wajjin fayyadamu jira jechuudha. Kanas gaddeemuudhaan asumarra diimtuma kanarra dhooytanii sana booda ammas asumarra dhooytan kallattimatti bahee jira jechuudha. Okee gaafa jennuun namni na jala jiru sun hundi bahee jira isa kana malee jechuudha. Kuni ammoo orjinaala kiyyaa jechuudha. Haala kanaan beektanii ofirraa baasuu dandeettu jechaadha. Kan telegiraamiidha. Kan aappii kaleessaa viidiyoogiraamii sana ammoo viidiyoogiraamiin isa kana jechuudha. Yoo gabbuufattanii jiraattan isallee keessa seenuudhaan gaafa keessa seentanii jettan akkuma kan telegiraamii sana sarara sadiin kana tuqxanii sarara sadiin gaafa tuqxan seetingirra dhuftan. Seetingirra gaafa dhuftan akkana ol oofuudhaan akkuma telegiraamiiti wanti telegiraamiin qabu inni kunillee hin qabaachaadha. Ani amma wanti lachuu bakka takka isin barsiiseef maalidha? Yoo kaleessa shakkitan jechuudha soba waan jedhu faa namoonni shakkuu malanii kanaaf akka isin hin shakkine telegiraamii fi innillee akka karaa tokkoon fayyadamuu danda'aman isinitti argisiisuuf jechaadha. Kunoo asumarra dhooytanii jechaadha device kan jettu kanarra erga seetingirra dhooytanii seetingii haala kanaan amma isinii argisiisa. Sarara sadiin kanarra dhooytu ergasii seetingii kanarra dhooytan gabbuutanii save message kan jedhu kana jala kan jiru seetingii kana irra dhooytan. Gaafa seetingirra dhooytan haala kanaan profaayilii keessan isinii baasa. Ergasii maal gootu kinoo asirratti jechaadha. Loogoo kan loogaawut kan jedhu kana olitti kinoo device kan jedhu kana irra dhooytanii jechaadha. Mallattoo kompiitaraatii fi bilbilaattu jira jechaadha. Isa kanarra dhooytan. Ergasii ammas asuma jalatti tarreessee isinii fida jechaadha. Amma akkuma argitan kinoo meeqanna jala jira. Aappii kanaan bilbila kiyya lachuu. Kuni Galaxy A30 jechaadha. Kunis kiyyuma. Kunis kiyyuma. Kunis kiyyuma jechaadha. Redmiin kunillee bilbiluma tokko kunii fi kun bilbiluma tokko. Sadiin kun bilbiluma tokko jechuudha. Kuni ammoo bilbiluma amma keessa jiru jechuudha. Kanallee of keessaa baasuu barbaaddan irrumatti gattuuxan. Gaafa irra gattuuxan haala kanaan isinii fida. Sana booda jaluma kanarra dhooytan. Ergasillee kanumarra dhooytanii jechuudha. Bahee jira jechuudha. Ni eeydanii okkee haginni isiniin jedhu. Ammas isa kanarrallee ni dhuftan irratti dhooytan. Ergasillee kama jalaa kanarratti dhooytan. Ka gubbaa kanatti ol deebitan diimaa kanarra dhooytan. Bahee jechuudha sunis. Ammas isa kanatti deebina irrumatti dhooyna nama hedduu isinii wajjin fayyadamuu danda'a waan ta'eef haala kanaan ofirraa eeguu qabdanii jechuudha. Irrumatti dhooytanii sana booda asumarra dhooytan. Ammallee ka hafillee haaluma kanaan keessaa baasuu dandeettanii jechaadha. Nama isinii wajjin fayyadamaa jiru hunda isaatu haala kanaan ofirraa keessaa baasuu dandeettu jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya. Egaa kanallee haaluma saniin dhooytanii sana booda jala kanarra gabbuudhaan ammallee ergasillee kanarratti dhooytaniituma diimaa sanarra dhoowuudhaan keessaa baaftanii jechuudha. Qulqullaa'ee jira jechuudha kiyya tokkicha malee amma kan biraa tokko na wajjin fayyadamutti hin jiru jechaadha. Ofirraa keessaa baasee jira jechaadha nama na wajjin fayyadamaa jiru. Haala kanaan nama isinii wajjin fayyadamaa jiru beektanii ofirraa baasuu dandeettanii jechaadha. Aappii kaleessaatii fi telegiraamii illee jechuudha. Mee daawwattoota kiyya akkuma kaleessa waadaa isinii seene faayidaa aappii kanallee takka takka irraa isinii himu waan ta'eef isinitti argisiisaa jechaadha. Mee faayidaa isaa kana irra guddaa isaa waliin ilaalaa jechaadha. Akkaataa itti chaanaala hunda asirratti akka TV'tti viidiyoo hunda daawwachuu dandeettan isinitti argisiisaa jechaadha. Sarara tuqaa kanarra dhooytanii sarara sadiin irra gaafa dhooytan inni kun jechuudha amma inni kun wanti inni kun fayyadu jechaadha. Kun guutumaan guututti naannoo keessanitti guruppii hidhuudhaan waan feetan akkaataa itti gurgurachuu dandeettan. Feetan maxaama, feetan ammoo uffata waan barbaadan asirratti guruppii hidhatuudhaan guruppii mataa keessanii heddummeessitanii hidhuudhaan itti fayyadamuu dandeettu jechaadha. Isa kana keessa seenee amma isa isinitti argisiisuuf viidiyoon hin dheerata waan ta'eef viidiyoon dheeruun faayidaa hin qabu. Kanaaf asirratti gabbuutiin isin argisiisaa jechaadha. Inni kun inni chaanaalii hunda asirratti argachuu dandeettu jechaadha. Kaleessa akka laayiviititti waan hunda daawwachuu dandeettanii jedhee isinitti himee ture. Kunoo akkuma argitan miidiyaa hedduutu asirra jira jechuudha. Kun hundi amma guruppiidha jechaadha. Guruppii keessattuu biyyoota Arabaa keessa guruppii adda addaatu jira jechuudha. Kunoo amma akkuma argitan
kunis gruppii addaati chaanaalis jedhee jira kunis chaanaal jedhee jira akkasuma kunilleen turkisha chaanaal jedheetuma jira haala kanaan hedduun isaa jira jechuudha kun hundi maqaa garaagaraa qaba miidiyaa barbaadan as keessaa seenuudhaan isin kafeetan irratti deebitanii ilaaluu dandeettu jechaadha kunoo amma kun English chaanaal jedha asumarra jira jechaadha walitti tarreeffamee haaluma kanaan jira alloo kan jettu kanarra gaafa dho'itan ammoo keessama baay'isee isin seensisaa jechuudha sana keessaa kafeetan irra dhayitan kunoo alloo chaanaal irra gaafa dha'u haala kanaan naaf fida jechaadha kuni amma TVdha jechuudha mi'a amma kana hunda keessaa isa tokkorra dhayeetin isin argisiisaa jechuudha kanneen keessaa mee Dubai Sportii kan jedhu kanarra dhayeetin isin argisiisa Dubai Sportii kana walumaan laalla jechuudha مش قوي كثير على الاوفنس لكن الكرات اللي بتوصل له ترجمها بنجاح لكن بيترسون ما بيرحم على مستوى الريباوند وحاليا بيسجل 2 بوينتس جديده له 16 بوينتس و13 ريباوند شوفي احلى من هيك عامل شغله وزياده الفرق بينزل ل 8 كنا بيترسون كيدن فريدي واشرف kinoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akka televiiziyoonattis guddiftanii daawwatuu dandeettu jechaadha kinoo akkuma feetanitti amma akkanatti akka moobaayilaati jechuudha akkuma argitan amma asirratti akka moobaayilaati gruppii kana hunda keessa deemuudhaan wanti Dubaay keessatti hojjetamu hundi isaa asirratti argama jechuudha kinoo akkuma argitan kunoo Dubaay Sportii 2 Dubaay Sportii 1 Dubaay Sportii 3 akkasuma Dubaay hundi isaa as keessatti argama jechuudha wanni Dubaay keessatti hojjetamu isinii galee amma isiniif gala jedheetiin yaada akka televiiziyoonatti bal'isuudhaaf yoo feetan kinoo asumarra dha'uudhaan bal'iftanii ilaaluu dandeettu jechuudha kinoo akkuma argitan akka televiiziyoonatti bal'atee bilbila keessan irratti isiniif dhufaa jechuudha kinoo kabajamtoota daawwattoota kiyya رودريغ عقل جيرارد شاباز كيري هيز وعمر جمال الدين هم الستارتنج 5 للكوتش احمد يامور ضاعت الكره الارثوذكسي بلش بيسلم egaan kabajamtoota daawwattoota kiyyaa akkuma argitan kinoo aappiin kun waa hedduudha waa baay'eedhaan telegiraamii iimowwan aappiiwwan kaawwennan caalaa jechuudha kanaafuu har'a kanan irraa isin argisiisee borullee yoo rabbiin jedhe irraa hojjedhee viidiyoo biraatiin isiniif dhufaa isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ani seerutuubidha hagammaatti waan hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa dheebanaa nagaan naa turaa baay baay